the other topic is natural occurrence and extractions of metals. So natural occurrence isaanii maal akka ta'e, extraction isaaniillee maal akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. So noble gases, silver, gold, bismuth, copper, and PD warreen akka lead fa'aa jechuudha. Exists in nature as combined or free states. So warreen free state dhaan argaman jechuudha. Warreen akka noble metal ta'an, warreen akka silver fa'aa, gold, bismuth, copper fa'aa kun jechuudha. These exist or exist in nature as free states. Akka free state itti argamu jechuudha. Uumamarraa kaasanii. So more active metals like alkali and alkaline earth metals never exist in a combined states. So warreen atoo baay'inaanii warreen akka active metal ta'an like alkali metal fa'aa jechuudha. Alkaline earth metal fa'aa existing godhan jechuudha. Yookaan immoo uumamaanii free state miti jechuudha. So they always exist in compounds. Active metals may exist in the form of carbonates, halides, oxides, phosphates, silicates, or sulfide and sulfates. So active metals warreen ta'anii warreen akka akkamittidha kan isaan uumaman jechuudha. Bifa kaarboneetiidha. For example, calcium carbonate. warreen akka kanaaf oolan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kaalshiyeemiin maalidha? Meetaalidha. So kaarboon akka bifa kaarboneetiidhaan, haalaayiid bifa haalaayidiidhaanii, akkasumallee oksaayidiidhaan, foosfeet silikeetiidhaan akka kanaan maaltu jechuudha uumama jechuudha. Warreen active meetaalii ta'an. So the constituents of the Earth's crust, which contain these metals or their compounds, are known as minerals. So, constituentiin Earth's crust yookaan kanneen meetaalota akka kanaa of keessatti qabatee argamu maal jedhame waamama? Mineraal jedhame waamama jechuudha. Albuuda jedhame waamama. Kan constituentoota yookaan qabiyyee meetaalii fi kompoondoota akka kanaa hunda isaa kan of keessatti qabatee argamu mineraalii yookaan albuuda jedhamee waamama jechuudha. For example, sodium exists as mineral halide. Fakkeenyaaf soodiyeemii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Soodiyeemiin akkamittidha kan inni argamu? Mineral halide yookaan halide jedhamuudhaan kan argamudha jechuudha. Eessa keessatti? Mineraalii keessatti bifa kanaan argama jechuudha soodiyeemii. So akkasumallee potassium as slavite, potassium slaviteidhaan, akkasumallee magnesium as magnesite yookaan magnesium carbonateidhaan argama jechuudha. So akkasumallee potassiumiin akkamitti argama? Calcium chloride jechuudha. Potassium chloride akka kanaan argama jechuudha. So calcium immoo yoo fudhannee ilaalle limestoneidhaan yookaan calcium carbonateidhaan argama jechuudha. Albuuda calcium carbonateidhaan jedhamee argama jechuudha. So kanaafiyyuu constituentiin dachee kanarraatii meetaalii fi yookaan compoundii tokko of keessatti contain godhee argamu mineraalii jedhamee yookaan albuuda jedhamee beekama jechuudha. So at some places minerals contain high percentages of particular metals. Bakka tokko tokkotti mineraalii kan inni percentii guddaan of keessatti hammatee argamu maal jechuudha? Meetaaliidha jechuudha. Yookaan sibiilota warreen ta'an jechuudha. So the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ore.
So yeroo kana meetaaliin maalidha profitability ta'a jechuudha. High percentage of minerals as it is what it is metals. So in case of this, when a metal is profitable, it is extracted from it. So if some metals is extracted from the minerals, such minerals are called ore. So mineraliin akka kana maal jedhame waamama? Orii jedhameetu waamama jechuudha. Yeroo kamidha meetaaliin tokko yeroo mineraalii keessaa yookaan mineraliin sun extract gaafto bu'aa qabeessa ta'e gaafa argamu jechuudha. So yeroo kana mineraliin sun maal jedhama? Orii jedhameetu waamama jechuudha. So an ore taken out from the earth contains a lot of impurities. So oriin suni yeroo dachee yookaan lafa keessaa ba'u maal qabata jechuudha? Baay'inaan impurity yookaan qulqullina kan hin qabnedha. It contains a lot of impurities in the form of sand and other undesirable materials, which is called guanj. So oriin suni erzii keessa yookaan dachee keessa gaafa ba'u baay'inaan maal qabatee argama jechuudha? Impurity yookaan qulqullina hagas mara kan hin qabnedha jechuudha. Impurity biyyoo faanaan makamee kan ba'u yookaan bifa biyyoodhaan kan ba'u jiraata jechuudha. So akkasumallee undesirable material warreen isaan kan of keessatti contain godhee argamudha jechuudha oriin sun. So in fact metals exist in these ores in the form of compounds. So yeroo kana orii sana keessatti meetaaliin akka kamiinidha jechuudha kan inni exist yookaan argamu bifa compoundiidhaan argama jechuudha. In the form of compound. So the science and the technology of extracting metals from the ores and of compound alloy is called metallurgy. So science why extracting metali orii irraati gara compound tokkotti yookaan compound tokkotti extract ta'u saayinsiin qoratu maal jedhama? Metallurgy jedhameetu waamama jechuudha. Metallurgy maal akka ta'e sadarkaa yuunivarsiitiitti gaafa galtanii gosa barnootaa industrial kan jedhamu keessatti hin barattu. So waa'ee industrial chemistry kan jedhamu koorsiin of danda'een jiraata. Industrial chemistry keessatti waa'ee metallurgy waattis metallurgy maal akka ta'e bal'inaan ni barattu jechuudha. So yoo chemistry join gootan jechuudha. So the three principal steps in extraction of metal from these ores are extraction tokko yookaan meetaalii tokko orii irraati extract gochuuf steepota sadii fayyadamna jechuudha. So we have three principal stages or principal steps which is used for extraction of metals from ore. So the first one is preparations of the ore. So inni jalqaba maalidha? Orii sana maal gochuudha? Prepare gochuudha yookaan qopheessuudha or concentration orii sana baruudha jechuudha. For example, oil flotation or magnetic separation warreen akka magnetic separation faana fayyadamne maal gochuudha? Prepare gochuudha jechuudha orii sana. So the second step is production of metal. Inni lammaffaan meetaalii sana maal gochuudha? Produce gochuudha yookaan meetaalii sana production isaa yookaan produce gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf maaliin fayyadamu? Roasting, calcination, steepota garaagaraa jira jechuudha. Akkuma amman isinitti hime waa'ee metallurgy gaafa barattanii taayipoota akkamittiin productionii meetaaliin tokko produce akka ta'uu danda'u ni barattu jechuudha. Calcination steepii mataa isaa qaba. Steepii sana deemuudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Meetaalii produce gochuu dandeenya yookaan production of meetaalii argachuu dandeenya jechuudha. So the last step is purification of metals. Meetaalii tokko akkamitti purify gochuu dandeenya? Impurity jechuudha akkuma jalqaba ibsine fakkeenyaaf orii jechuun maal jechuudha jennee
kan maalirraa argamu mineraalii kanneen akka kan of keessatti impurity qabatudha yookaan bifa saandii biyyoodhaan kan boodhaan undesirable materialii kan qabudha inni ibsine. So warreen kana keessa darbine oorii tokko purify gochuudhaaf steepii mataa isaa qabachuudha. So example chemical reduction idhaan ta'uu danda'a jechuudha. Electrolytic reduction ta'uu danda'a jechuudha. So bifa kana kanaan yookaan steepota kanneen akka kanaa fayyadamuudhaan meetaalii tokko purify gochuu dandeenya jechuudha. So salphaatti extraction yookaan meetaalii tokko oorii irraati extract gochuudhaaf principalii yookaan steepii sadii fayyadamna jechuudha. So the first one is preparations of ore or preparations of the ore. The second one is productions of metal, and the last step is purifications of metal. So jalqaba irratti oorii sana maal goona prepare godhanna, achi booda step lammaffaa irratti meetaalii maal goona produce yookaan productions of meetaalii tu taasifama. Achi sadaffaa irratti stepiin xumuramaa jechuudha purification of metal. Meetaalii sana purify yookaan purity isaa kan eenyu jechuudha. Impurity isaa ture gara purity tti maal fayyadamuudhaan stepota chemical reduction ta'uu danda'a, electrolytic reduction fayyadamuu dandeenya jechuudha. So akka fakkii kanarraa fakkeenyaaf this is metal ore and stepping isaaniidha concentrations of ore. So concentrations of ore bira erga dhufneeti bakka sadiitti qoodna jechuudha. Metals kan high reactivity qaban, kan giddu galeessa qabanii fi low reactivity warreen qaban jechuudha. So in case of metals high reactivity we use electrolysis of pure molten ore. Achi booda pure metalii argachuu dandeenya jechuudha. So electrolysis of pure molten ore fayyadamna jechuudha. Maal fayyadamna? Asitti electrolysis of pure molten ore is the step which is used for purifications of metals. So achi booda pure metalii arganna jechuudha. So metals of high reactivity warreen qaban maal jedhani bottom irra osoo hin taane top irra taa'u. So metals of high reactivity warreen ta'an keessaa tokkoffaa irratti maal himuu dandeenya jechuudha? Sodium faa himuu dandeenya jechuudha. So akkasumallee metals of medium reactivity warreen qaban immoo maal jechuudha? Carbonate or sulfide or. So fakkeenyaaf carbonate ore yoo ta'e carbonate ore maalidha asitti productions of metalii keenya jechuudha. So yeroo kana maaliin maal fayyadamna jechuudha? Calcination sasitti baranna jechuudha. Calcination fayyadamne achi booda maal arganna? Oxide of metals arganna. Erga oxide of metals arganne reductions of metals xumura irratti purifications of metal arganna jechuudha. Yoo immoo sulfide ore ta'e oriin sun kan sulfide yoo ta'e maal fayyadamna? Roasting fayyadamna jechuudha. Roasting maalidha? Productions of metal jechuudha. So sulfide ore production isa gaggeessuu fi roasting fayyadamna. Achi booda oxide of metals isa arganna jechuudha. Xumura irratti purifications of metalii kan argannu jechuudha. So akkasumallee meetaaliin sun low reactivity yoo qabaate reactivity isa gadi bu'aa yoo ta'e fakkeenyaaf sulfide ore yoo ta'e akkuma silaa maal fayyadamna jechuudha? Roasting fayyadamna. Achi booda maal arganna? Metal xumura irratti metal refining arganna jechuudha. So metal refining asitti maalidha jechuudha? It is the purifications of metal or sulfide ores. So xumura irratti warreen argaman kun maalidha jechuudha? Hundi isaanii purifications of metal jechuudha. Jalqaba irratti warreen argannu warreen akka sulfide ore, carbonate ore, electrolysis of purifications or molten ore warreen kuni warreen jalqaba irra jiran kun hundi isaanii maalidha jechuudha?
isaan kun preparations of ore jedhama jechuudha. Akkasumallee warri gidduu irratti argaman warreen akka calcination, roasting, akkasumallee roasting keessatti wanni jiru kun maal jechuudha? Productions of metal jechuudha. Xumurarratti isheen nuun argan warreen akka pure metal, purifications of metal, metal refining warreen kun maalidha? Purifications of metal jechuudha. So purifications of metal immoo maaliin argachuu dandeenya inni? Fakkeenyaaf in case of metals of medium reactivity isa kanarratti jechuudha. Reduction to metals jalqaba irratti maal goona? Calcination fayyadamne calcination maalidha? Preparations of metal osoo hin taane productions of metal. So productions of metal irraati maalitti ceena jechuudha? Purifications of metal. Purifications of metal keessatti immoo sisteema nu fayyadamne ittiin meetaalii tokko purify gochuu dandeenyu chemical reduction fi electrolytic reduction jechuudha. So akka keessatti fakkeenyaaf calcination fi oxides of metals. Oxides of metals jechuun maal jechuudha? Chemical reduction jechuudha. Akkasumallee reductions of metals inni illee akkasuma jechuudha. So kanaafiyyuu steepota kana sadan deemnee meetaal orii tokko maal gochuu dandeenya jechuudha? Extract gochuu dandeenya jechuudha. Orii irraati meetaalii tokko extract. Oriin immoo maal jechuu dandeenya? Kan impurity baay'inaan qabu bifa biyyoo yookaan kan impurity of keessatti hammatee akkasumallee saandii yookaan undesirable material warreen ta'an kan of keessatti hammatee argamudha jechuudha. So steepii kana sadan fayyadamneetu meetaalii orii irraati argachuu dandeenya jechuudha. Steepiin tokkoffaa maalidha jedhe? Preparations of ore. Steepii lammaffaan productions of metal. Steepiin xumura purifications of metal. So steepota kanaan meetaalii orii irraati kan qulqulluu ta'e argachuu ni dandeenya jechuudha. So figure 5.2 general metallurgical process of metals. So the most active metals which are potassium, sodium, calcium, magnesium are extracted from their compounds only by electrolysis. So warreen akka active metals warreen ta'anii warreen akka potassium, sodium, calcium fa'aa kuni kan isaan extract ta'uu danda'anii compound isaaniirra electrolysis yookaan electrolysis qofaan jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Because there is no economic reducing agent that can reduce them from their compounds. So baay'ee maal wanta ta'aniif baay'ee maal gaafatu reducing agent baay'inaan ni barbaadu jechuudha. So qabeenyi yookaan ammoo materiaaliin jiraatee kanatti extract ittiin gochuu dandeenyu wanta hin jirree fi maal gochuu hin dandeenyu jechuudha? Extract gochuu hin dandeenyu jechuudha. So kanaafiyyuu maal duwwaanidha jechuudha kan isaan extract ta'uu danda'an electrolysis qofaanidha jechuudha. So it is only using electricity fayyadamu qofaanidha jechuudha. That these metals are extracted or reduced. So warreen akka potassium, sodium, calcium, magnesium warreen active metal ta'an warreen akka kana extract ta'uu kan isaan danda'an maalirraati jechuudha? Electrolysis qofaanidha jechuudha. Sababni isaa maaliif? Electrolysis-dhaan kan isaan extract ta'anii reducing agent yookaan there is no economic reducing agent. Reducing agent isaan barbaadan isaaniin ittiin adda baasuu dandeenyu baay'ee qaalii wanta ta'eef electrolysis yookaan electricity qofa fayyadamuudhaan maal goona jechuudha? Meetaalota kana extract yookaan reduce gochuu dandeenya jechuudha.